Harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo nageenya keenya kan kabajaa fi ulfinaa bakkuma jirtan maratti isin haadha qabu jecha daawwannaa keenya kanarraatiin gara godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo Guutuu mana barumsa sadarkaa lammaffaa magaalaa Boroodaatti barattootaa fi barsiisota akkasumas hoggansa mana barnootaatii wajjiniin gaafii deebii taasifneetu isiniif dhiyaataati. Hamma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin daawwadhaa kan isiniin jawaanis Muhammad Ahmadi gamanumaan akka nu daawwattan kabajaadhaan isin affeerra. Madda beekumsaati barnoota barnoonni hundumaaf barnoota ibsa jireenyaati barnoota. Lammiin barnoota qarame biyya ijaara barnoota cimaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo barattoota mana barnoota sadarkaa lammaffaa magaalaa Boroodaatti wajjiniin gaafii deebii taasifneetu isiniif dhiyaataati. Nu waliin daawwadhaa isiniin jennaan. Maqaan Hayyaan Saraa Beeliitiin jedhama. Mana barumsa sadarkaa lammaffaa magaalaa Boroodaatti. Hayyee haalli baruu fi barsiisuu mana barnootaa keessan maal fakkaatamee daawwattoota keenyaaf nuuf ibsaa? Kutaa 12ffaaf qophaa'utti sagantaa baafannee qo'annaa. Akkasumattis bayyaa yeroo barsiisonni nu yaaman bifnee tiitooriyaalii ni fudhanna. Hayyee haaluma kanaan qophii dhibbirraatti. Amma gaa isinii moodeelii qormaatamaa jiru gaa isin argini barsiisonni keessan akka qormaata biyyoolessa kutaa 12 qabxii gaarii fiddanii dhaabbilee barnoota olaanoo galtan akkamitti isin qopheessaa jiranii? Bakka nu barbaachisutti nu gargaaraniis akkasumattis tiitooriyaalii nu yaamuudhaanis nu barsiisanii karaa nu barbaachisu hundaan nu deeggaraa jiran jechuudha. Barsiisonni keenya hundinuu kita abbaan ilma isaatiif lafa otakatti nu lafaa jirani. Akkasumattis waan nu barbaachisu maraanuu bakka nu cinaa jiran. Mee barattoota akka keessanii warra qormaata biyyoolessa kutaa 12ffaatiif ta'aniif karaa miidiyaa kanaatiin warra isin daawwataniif dhaamsa yoo qabaattan asumaan nu dhaama. Yeroo hangaafa kana keessatti abdii murachuu dhabne yeroo ammaan tana qabnu hanga kanarraa eegalle taafannee waan nu barbaachisu waan nurraa eegamu yoo goone abdii dabaruudhaa abdii horannee dabaruu ni dandeenya jeetiin abdii. Maqaan kiyya Mirat Kisilaawiin jedhama. Mana barumsa sadarkaa lammaffaa baradhaa qorumsa biyyoolessaa fudhachuuf qophiirra kan jiru. Hayyee haalli baruu fi barsiisuu mana barnootaa keessanii maal fakkaata? Baay'ee gaadhaa barsiisonni keenyaas haala cimaan nu barsiisuu jira. Haala bareedaadhaan. Hayyee nutis gaatti qophaa'uu jirra. Akka isin qormaata biyyoolessa kutaa 12 qabxii gaarii fiddanii yuunivarsiitii galtan barsiisonni keessan gaafiilee garaagaraa isinii hojjetanii akka isin cimtan isin gochuu irratti maal fakkaatanii? Isaan baay'ee nu qopheessuu jiranii zaa isaanii gizee isaanii nuuf kennanii qacolloon nu barsiisuu jira. Hayyee warra miidiyaa kanaan isin daawwataniif barattoota akka keessanitti qormaata biyyoolessa kutaa 12 fudhataniif ergaa yoo qabaattan asumaan nu dhaama. Waa'ee naan dabarsuu barbaaduuf amma yeroo nu hafe yeroo gabaabaadha. Yeroo keenya sirriitti qusannee osoo waan biraatti hin balleessin sirriitti yoo qo'anne bakka ga'uu barbaannu ga'uu ni dandeenya. Ammas barsiisota nurra laffoo jiran warra keenya nurra laffoo jiraniif biyyi nu malee amma waan qabdu hin jirtu nu bichaa qabdi. Kanaafuu biyya keenya akkuma biyyoota addunyaa gurguddoo san irra geessisu kalaffoo qabnu nuyi yoo barannee akka uummata biyyoota gurguddoo san ga'uu ni dandeenya. Kanaafuu sirrii qo'annee yuunivarsiitii gurguddoo seenuu ni dandeenya. Maqaan kiyya Naayidee Ammuma Boodaayin jedhama. Magaalaa Boroodaa mana barumsa Boroodaa. Mee haalli baruu fi barsiisuu mana barnootaa keessanii maal fakkaata? Haalli baruu barsiisuu mana barumsaa keenyaa haalaan nama gammachiisa. Barsiisonni keenyaas nu cimsee bakka akka nuti sadarkaa tokkoffaa qabannuuf nu cinaa dhaabbachaa jiran. Hayyee barsiisonni keessan tiitooriyaalii isin yaamanii akkaananii fi isin qabxii gaarii fiddanii gara dhaabbilee barnoota olaanoo itti seentan isin gochaa jiraachuu irratti maal fakkaatamme? Barsiisonni keenya ganama gizee dhufnee hanqas zaa torbaa barannee gallaa meekaappii ni dhufnaa zaa booda barannee gallaa ganama ni dhufnaa ala daasatti bakka nuti baanu barumsi keenya likkeen nuti jira. Isinoo gama keessanii qormaata biyyoolessaa qabxii gaarii fiduudhaaf qo'annoon itti jirtan gama keessanii of qopheessuu irratti qo'annoon teessan maal fakkaatti? Moodeelii kanarratti ganama gizee dhufne haxannaanee dhufnaa ganama haanee gizee dhufne ni fattanamnaa ni gallaa laaqana nyaanee haxannaanaa dhumarratti barattoota akka keessanitti qormaata biyyoolessa kutaa 12 fudhachuuf deemaniif ergaa yoo qabaattan dhaammadha. Barattoonni keenya hundinuu akka
bara barumsaa guututti akka haxannanii cimanii barnoota isaanii akka cinaa dhaabbatanii isaan hordofanii hamilee akka itti godhan qabxii gaarii akka fidan dhaamuu barbaada. Duraan dursee maqaan kiyya Kadir Alwaan Muhammad jedhama. Mana barumsaa Baroodaa sadarkaa lammaffaa irraa. Mee haalli baruu fi barsiisuu mana barnootaa keessanii maal fakkaata? Haalli baruu barsiisuu barumsa keenyaa gaa qormaata illee yeroo garaagaraatti illee fudhachaa jirra. Keessumaa gartee amma sadarkaa nuti amma fudhachaa jirru sadarkaa naannoo biiroo barnoota Oromiyaa irra. Raawundi faris dhiyeennee jechuun moodela fudhachaa jirra. Kanaan alatti barsiisonni keenya kan nu baasanis jira. Ala gamaraayyuu akkasuma gartee torbanitti illee nu baasanii jira jechuudha. Kana hundaaf gartee qophii haal duree tokko malatti gartee godhaa jira jechuudha. Qormaata biyyoolessaa milkaa'uudhaaf. Gama barsiisota keessaniitiin yeroo barnootaatiin alatti tiitooriyaalii isin yaamanii akka isin qabxii gaarii fiddan isin godhuu irratti tumsi jiru maal fakkaata? Tumsi isaan nu godhaa jiran yaa waan xiqqaadhaa miti jechuudha. Guddaadha. Kutannoodhaan isaanillee haga gartee ala daasaftii illee nu yaamaa jiran takkatti kutannoodhaan nu barsiisaa jiran jechuudha. Mana barnoota sadarkaa lammaffaa magaalaa Baroodaatti barsiisaa Ingiliffaa kan ta'an kabajamoo barsiisaa Kamaal Abraahim haala baruu fi barsiisuu mana barnootaa isaanii irratti yaada nuuf laatanii kan jiranidha. Galatoomaa jalqaba irratti maqaan kiyya barsiisaa Kamaal Abraahim jedhama. Barsiisaa Ingiliffaati mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Baroodaatti. Haalli baruu barsiisuu mana barnootaa keessan itti barsiisaadhaa jirtan maal fakkaatamee daawwattoota keenyaaf nuuf ibsa? Haalli baruu fi barsiisuu akka mana barnoota keenyaatitti jalqabumarraa gaafa galmeetirraa eegalamee hanga guyyaa har'aatitti bifuma sagantaa qophoofteetiin barattoota haala gaariidhaan barsiisaa jirra. Barattoonni yeroo barsiisaallee hin jirre bakka barsiisaan jirreessan akka muummeedhaatitti gosa akaakuu barnootaa warri barsiisuu wal fakkaatu ka barsiisu bakka buusuudhaan ka barsiisaan hin jirrees laabireerii seenuudhaan yookaan barsiisaan biraatti seenee barsiisuudhaan hanga pireedii jaffaatitti hanga guyyaa har'aa kanaatti osoo hin qadaa'in bifa itti fufiinsa qabu sirriitti hangammaa barsiisuu jirra. Akka mana barnoota keessaniitti barattoota kutaa 12 qormaata biyyoolessaa fudhatan qopheessuu irratti tumsi isin taasisaa jirtan gaafilee garaagaraa qopheessitanii fi maal fakkaatami? Gaariidha. Akkuma beekamutti barattoonni mana barnoota keenyaa akka mana barnoota keenyaatti osoo hin ta'in akka guutuu biyyaatti waan dorgomaniif jecha barattoota kana ga'umsuu irratti barsiisaan hundinuu akkasumattis manni barnootaatis hawaasni maatiin barataatis iddoo olaanaa qabanii qulqullina barnootaa mirkaneessuu keessatti murteessaadha qabni sadeen kun. Kanaaf akkuma waliigalaatitti barattoota kana ga'umsuudhaaf tokkoffaa bifa tiitooriidhaatiin barattoota keenya barsiisaa jirra. Lammaffaa gaafilee garaagaraa qormaata biyyoolessaa irra kan dhufan kutaa 9 irraa eegalee hanga kutaa 12 keessatti waan bahaniif jecha barnoota kutaa 9 ka barsiisus kutaa 12 deeggarsa ka 10tiis ka 11tiis gaafilee toora san keessaa ni bahan jedhanii yaadan barsiisonni daree kana barsiisanii saala saniin haalli kanniisa barnootaan jira. Barattoonni keessanoo yeroodhaan mana barnootaatti argamanii barnoota isin kennitan irratti isin hordofuu irratti maal fakkaatani? Gaariidha. Akka mana barnoota keenyaatti gaariidha. Keessumattuu to'annaa fi hordofii barattootaatiif wal qabate daree bifatti fufiinsa qabuun akka hordofan taasisuu irratti abboottiin daree maqaa waaman guyyatti yeroo 2 maqaa yaamuudhaan jira. Ganamaas yeroo isaan daree seenan akkasumatti immaas yeroo pireedii jaffaa xumura irratti barattoonni hundinuu akka adeemeef kan deemin adda baasuu irratti to'annaa fi hordoffiin ni jira. Walumaa galatti haalli qabiinsa barataa keenya karaa harcaatiitii fi kanaan wal qabatee barattoonni keenya guyyaa hunda dhufanii sirriitti daree koo hordofan akka mana barnootaattis akka abbootii dareedhaattis akka barsiisota biraa
akkuma istaafii waliigalaatitti barattoota keenya gorsuu akka dhufan taasisuu qormaata garaagaraa har'a barsiisaan kooyyoo kan kaanis irra barsiisaan kaanis irra boru qormaata ni qabdan jeeni hima. Kanaaf barattoonni keenya hordofaa jiranii. Dhumarratti warra miidiyaa kanaan isin daawwataniif barattoota kutaa 12 qormaata biyyoolessaa fudhataniif akkasumas maatii barattootaatiif dhaamsa yoo qabaattan ergaa teessan dhaammadhaa. Sanii hojii wal qabatee keessattuu amma ji'a 3 hafee kana keessatti karoora haaree baafanii jedhanii ji'a 3 hanga hafe murteessaa waan ta'eef jecha tiitoorii kanniinsa tiitoorii irratti barsiisaan hundinuu warri keessattuu kutaa 12 barsiisan barattoota kana goomsuu irratti barattoota dorgomaa godhuu irratti qabxii gaarii akka galmeessan godhuu irratti karoora haaree itti baafannee jira. Guyyaan 90 hafe kuni murteessaa waan ta'eef jecha hegeree isaaniitiif sagantaan qophooyte karooraas qopheeffannee jirra. Keessattuu ji'a 3 hanga hafan kana murteessaa waan ta'eef jecha hanga guyyaa sabtii dabalatee barsiisuudhaaf hundinuu cimnee hojjechuudhaaf nutis guyyaa boruurraa eegallee haalli kenniinsa tiitoorii itti fufaa jechuudha. Tiitoorii kana keessatti wanni hojjetamu maali kan jedhu keessumattuu ji'a hanga hafe kanatti qabiyyee barnootaa waan xumurree jiru jecha gaafilee garaagaraa gaafilee isaan qopheessitu gaafilee isaan madaaltu waan kutaa 9 irraa eegalee hanga kutaa 12tti waan dhufuu jecha toora kana keessaa gaafilee mata duree garaagaraatti hojii wal qabatu hojjechuudhaaf karoora keenya al duree barbaachisu hundaa'u xumurreeti jira. Dabalatee akka mana barnoota keenyaatti wanni adda godhu teekinooloojiidhaanis fayyadamuu eegalleetii jirra. Fakkeenyaaf bifa onlaayiniidhaan mana teenyittis gaafilee garaagaraa qopheessinee fi poostiin goonaa fi haala teekinooloojii kana wajjin wal qabatee barataan san gaafilee achirratti jirtu san deebisa harkachuu fi harkachuu dhaba isaanii achumarratti ni himaa jechuudha. Ka harkate ni arramaaf. Ka dhabe immoo sababa wajjin achirratti haayamee jira. Kanaaf sababa san tuqanii laalanii sababa irratti ta'e mirkaneeffachuu odeeffannoo san ni danda'anii jechuudha. Kanaaf teekinooloojiinis tiitoorii qormaata garaagaraa waan barbaachisu hundaa'u haala kenniinsa deeggarsa barataa keenyaaf bifa addaa kanaan godhu jirra jechuudha. Dhumarratti qabxii barataa kana waan gaarii akka fidan qabxii gaarii akka galmeessan godhuudha. Kaayyoon barataa wanti keenya haalli lafaatii takkaahuu hojii keenya kun bu'aan isaanii yoo barattoonni keenya qabxii gaarii galmeessan qofa. Kuni ta'uu kan danda'u akka barsiisota keenyaatitti akka hooggansa mana barnootaa keenyaatitti akka maatii barataa tokkotti qaamni sadan kun hundaa'uun murteessaa waan ta'eef jecha keessattuu yeroo hangaafan kanatti barataan keenyaas kaayyoo fi galma isaanii waan qabu jecha kana dagachuun qabanii gahee hojii isaanii waan isaanirraa eegamu waan bahuu qaban garanumaan waan isaanirraa eegamu sirriitti hojii isaanii barnootaan dabarsuu yeroo isaanii sirriitti fayyadamanii of qopheessuu qabanii jechuu barbaadeeti. Kan itti aanu barsiisota keenya wajjin wal qabatee nuti duraanuu akka barsiisaatitti sirriitti hojjechaa jirra. Qindoominaan bifa waloo ta'een sirriitti hojjechaa jirra. Haala kenniinsa barataa keenya deeggarsa gara hundaanuu wanni barbaachisu taasisaa jirra. Daran itti fufuu qabaachuu barbaadeeti. Dhumarratti immoo maatii barataatii wajjin wal qabatee tarii dalagaan takkaa'u hojiin maatiidhaa irratti yoonii fi kanii fi wanni kan ta'u ta'e ijoolleen keessaa maatii hojii jiran yeroo hanga kana beekanii dalagaa yoonii fi kanii itti baay'atu taates hanga ji'a 3 hafe kana keessatti akka haala mijeessaniif jechuu barbaadeeti. Barsiisaa keemistirii mana barnoota sadarkaa lammaffaa magaalaa Baroodaa kan ta'an kabajamoo barsiisaa Abdii Muhammad qulqullina barnootaa eeganii barsiisuu irratti yaada isaanii nuuf laatanii kan jiranidha. Maqaan koo barsiisaa Abdii Muhammad naan jedhama.
barsiisaa kemistirii mana barnootaa baroota sadarkaa lammaffaati. Hayyee qulqullina barnootaa eegdanii haalli baruu barsiisuu mana barnootaa keessanii maal fakkaata? Barana nuti waa hedduu hojjechaa jirra. Qophiin barnootaa yookiin qophiin qormaataa kutaa 12ffaa akkuma qormaata biyyoolessaattu barataa keenya akka gaarii qopheessu jirra. Arallee qormaata xumuraa yookaan biiroo barnoota Oromiyaa nu ergite xumurree jirra. Kanumarra dhaabbachuudhaan barataa keenya tiitoriyaalii yaamuudhaan meekaappii yaamuudhaan akkasumatti illee qormaata kanaaf qopheessaa jirra. Karaa fuula duraatti immoo qormaata kana irra deebinee hojjechaa fi karoora waggaa yookiin karoora ji'a guyyaa 90 ji'a 3 nu hafe kana karoora barsiisaan keenya kutaa 12 barsiisu hundinuu guyyaa 90 kana baafatee gaafilee kanarra dhaabbatee akkasumas gaafilee kana hojjechaa fi qormaata kana gizee irra xumuran tiitoriyaalii isaaniitti jechanii gaafileen tun hojjetamaa fi hanga guyyaa qormaata asiisaan baanii Haramaa Yuunivarsiitii baanitti itti fufamaa jechuudha. Kun barataan hafuu hin danda'amu. Waliigaltee guunnee jira. Maaliif ni gaafatamaa jechuudha barataan. Waliigaltee guunne san guyyaa hanga hafe kana keessa yoo namni tokkollee hafe anaatu itti gaafatamaa jeeti. Barataan maaliif mallattoo isaa godhee jira waan ta'eef barsiisaan keenyaas akkasuma bifa saniin ana dabalatee karooraan hoogganamee kan itti fufu ta'a jechuudha. Gaariidha. Meegaa barattoonni noo akkaataa isin ammaan tana qopheessaa jirtan kanatti isin hordofanii daree yeroodhaan dhufanii akkasumatti gaafilee isin shaakalchiiftan hojjechuu irratti maal fakkaatanii? Egaa barataan keenya barataa wal keessaa jiraatu malee caalaan barataa keenya inumaatu baay'ee si'aayaan gala siimaa jiranii jechuudha. Gaafilee harti koppiin taatus, soofti koppiin taatus inumaatu keessaafuu barattoota hanga tokko onlaayinii irra galchinee anaa fi barsiisonni hangi tokko bifuma qormaata biyyoolessaa warri onlaayiniin qoramu san irratti gizee hin dhaqqabnes gizee barataan mana isaa galees akka inni waan biraan hordofne Google Formii irra galaknaa fi qopheessinee gizee irratti fatanamee qormaatuma onlaayinii jechuudha. Istaandardii isaa guuttate achirra inni qoramaa gizee qoramee sammiit gizee godhe qormaanni isaan nu bira gahaa jechuudha. Isaan bira gahaa barataan kun hangana deebise gizee ganama dhufee qormaata onlaayiniitti qoramte san hangana fiddee gaafii tana dhabdee jennee irra deebinee fi itti himaa yeroo tiitoriyaalii immoo gaafii san irra deebinee dalagaa fi bifa kanaan qopheessaa jirra. Barataan keenya parsantii 100 ta'uu baatu parsantiin 95 bifa kanaan illee hordofaa jira jechuudha. Manni barnootaa keessan shamarran hirmaachisee barnoota irratti jajjabeessuu irratti maal fakkaata? Gama shamarraniitiin manni barnootaa keenya baay'ee deeggaraa jira. Keessaafuu barattoota kutaa 12 shamarran akka Harargee baattis hedduu dabraan turre garuu baranaa warra dabarsu keessa jirra jechuudha. Shamarran keenya shamarran jajjaba qabnaa abdii qabnaas ni dabraniis kanaafuu deeggarsi isaan saniifis kophatti illee godhamaa jira jechuudha. Deeggarsi barattoota shamarranii kan kophaa yaamnee deeggaruudhaan gaafilee garaagaraa gizee isaan nu fidatan deeggarree bifa kanaan qindeessaa jirra jennee hojjechaa jirra. Hayyee amma gaa barattoota qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa fudhachuudhaa deeman kanaaf gaa akkuma guutuu biyyaatti warra karaa miidiyaa kanaatiin isin daawwataniif barattootaa fi maatii barattootaatiif ergaa yoo qabaattan asumaan nu dhaama. Egaa ergaa nuti qabnu keessaafuu barataa irratti barataan keenya guyyaa 90 kan buute deebi'uu qabu ifachuus hin qabu akka maaraatoon isaanii dubbiin dhuma irratti milkaa'ina waan ta'eef maaliif maaraatoonii takka fiigdee jalqabarra fiigdee dadhabdee keessaa hafuu dandeessa waan ta'eef yeroon enerjii yookiin immoo humna dabalannee fiiguu qabnu ammaan tana barataa keenyaanis enerjii keessan guuttatanii kanaafuu dubara deebi'uu osoo hin ta'in gara fuula duraatti akka fiigdanii jaanii maatii barataatiinis yoo duraan hojiin garaagaraatiin kan qabamee jiru taate barataa kana firii godhuu qabanii keessaafuu guyyaa 90 kanan guyyaa 90 jechuun waan guddaadha barataadhaaf maaliif waan dubbisiin guutuu dhaqqabuu dandeessa waan ta'eef hojii irraa kan laaleessanii barataa isaanii to'annoo fi hordoffii sirriitti taasisuu qabanii gama bara barnootaatiin ammoo barataan kun dhufe moo hin dhufne tiitoriyaalii dhufu jira ganama dhufu jira yeroo normaal pireedii dhufu jira jedhanii to'annaa fi hordoffiin abbaa daree biratti gara dura bu'aatti
barsiisonni guututti hundinuu to'achuu qabanii kanaafuu cimnee hojii hojjennee milkaa'ina keenya itti fufaan ni milkooyna. Isinis galatoomaadha warri miidiyaa dhuftanii akkana nu laaltanii waan hojii teenya qilleensarra nu oolchuu keessaniif galatoomaan isinin jaa galatoomaa ulfaadha. Dura bu'aa mana barnoota sadarkaa lammaffaa magaalaa Baroodaa kan ta'an kabajamoo barsiisaa Taajuddiin Jundiim haala baruu fi barsiisuu mana barnoota isaanii irratti yaada waliigalaa nuuf laatanii kan jiranidha. Maqaan koo barsiisaa Taajuddiin Jundiin jedhama. Mana barumsa Baroodaa sadarkaa lammaffaatti dura bu'aa mana barumsaati. Hayyee haalli baruu fi barsiisuu mana barnootaa keessanii maal fakkaatamee daawwattoota keenyaaf nuuf ibsaa? Haalli baruu fi barsiisuu mana barumsaa keenya haaluma karoora mootummaan olii baaseen hanga gaggeeffamaa jiru ta'uu isaati kutaa 9 fi hanga 12 qabna. Kunis gaa sagantaa shiftii takka qofa nuti kan barsiifnu shiftiitti waa barsiifne shiftii booda immoo barattootaaf deeggarsa tiitooriyaaliitiis haala kana kan kennaa gaggeessaa jirrudha. Barattoota qormaata biyyoolessa kutaa 12 fudhatan qopheessuu irratti manni barnootaa keessan maal fakkaata? Inni barnoota keenya barattoota kutaa 12ffaa kana deeggarsa haalaan godhuu jira. Barataan waggaa 12 guutuu baratee bu'aan isaa ittiin beekamu kutaa 12 kanatti. Isaan kun barattoota kaaniif illee adda duree waan ta'aniif isaan kana jajjabeessuun baay'ee barbaachisaadha. Haaluma kanaanis ministeera tokkoffaatis sa'aatii dura barsiisaa sa'aatii booda immoo tiitooriyaalii baafneefiti. Tiitooriyaaliin kun guyyaa 5 wiixataa hanga jimmataatti dipaartimentii 4 adda fuuneeti. Dipaartimentiin hundi guyyaa isaanii beekaa. Kanaaf akkasitti dipaartimentiin hundi karoora isaanii baafatanii wiixataa kibxata hanga jimmataatti guyyaa 5 sa'aatii booda sa'a 8 irraa hanga sa'a 11tti tiitooriyaalii kan kennaafii jirru ta'uu isaati. Barattootaa fi barsiisonni wal hordofanii barataanis barsiisaa hordofee barsiisaanis barataa akkasumatti gaafii akkaananii fi qormaataaf qophaa'u isaan taasisuu irratti hariiroon barataa fi barsiisaa jidduu jirtu akka mana barumsaa keessaniitti maal fakkaatti mee kana daawwattoota keenyaaf nuuf ibsaa? Hariiroon barataa fi barsiisaadha. Hariiroo abbaa fi ilmaati. Barataan yeroo barnootaatis haa ta'u yeroo barnootaatiin alatti waan isa dhibe barsiisaa keenya bira fideeti wanni humnaan gallee meena agarsiisi jedhanii irraa hubachaa jira. Barsiisaan keenyas yeroo hundaa qophaa'aadha. Yeroo barnootaatis yeroo barnootaatiin alattis barattoota keenya deeggaraa jira jechuudha. Inni kunis gaa barattoonni keenyas yeroo laayibirariitiin dhufanii gaafiilee adda addaa achi dubbisanii achirraa fuudhanii immoo barsiisaan akka isaanii dalagu akkaataa isaan ammoo waan kanatti arkachuu danda'anis haala mijeessee fi warqashiitii adda addaatiin gara telegiraamaatiinis haa ta'u achirra deeggarsa guddaa barattoota keenyaa kan godhaa jiran ta'uu isaati. Haaluma saniin ammallee gama tiitooriyaaliitiinis yeroo hanga haftee kana keessatti barattoonni keenya immoo guyyaa 90 hafe kana keessatti kukkutan isaan mariisifne dura barsiisaan mariisifne barsiisaa keenya wajjin qaboo yaa'ii qabannee irra walii galle deebinee barattootaaf mariisifne. Barattoonni immoo guyyaa hanga hafan kana keessatti hanga intiraansiin qoramuun ga'utti akka guyyaa tokko illee osoo hafuu hin qabne akka deeggarsa gaafiilee adda addaa yookaan xiqqaate saabjektii tokkotti gaafii 400 akka dalagamuuf qabdu barsiisaan irra walii gallee barattoota keenyaas hubachiifne isaanis nu fudhatanii jiran jechuudha. Kanaaf ammoo barsiisaanis guyyaan sanbataa fi dilbataas dabalatee guyyaa 5 sanii fi kana hundaa'uu sagantaan bahee maxxanfamee fi hojiirra oolaa jira. Akka mana barnootaa keessaniitti barattoota teekinooloojiidhaan walirratti hiitanii barsiisuudhaan akkasumas gaafiilee garaagaraa karaa telegiraamaa karaa weesaappiitiin gargaaruu irratti manni barumsaa keessan maal hojjechaa jira? Barattootaa fi teekinooloojii wal barsiisuun gara barsiisotaatiinis deeggarsa fakkeenyaaf barsiisaan ingiliffaatis kan keemistiriitis telegiraama irratti waan hojjetanii qaban. An barsiisaan keemistirii iimeeliidhaan hojii wal qabsiisee gaafii iimeelii irratti iimeelii barattoota isaanii fudhatee gaaficha irra galchisaaf. Gaafii sana immoo barataan hoggaa dalage deebisaan isaan haramameeti abaluu hangan harkatee hangan irraa hangan harkatee jee fiidbaakiin barataa saniif ni gaa hadhabe sana immoo sababa itti dhabee fi deebisaa isaa telegiraamaan iimeelii san irratti akkasumatti godhee kaayaaf jechuudha. Kan ingiliffaatis akkasumatti telegiraamaan barsiisuu jira barsiisaan ingiliffaa. Deebisaa barataadhaaf inni irra galaksee barataan deebiin kana jee hoggaachis wanti godhe barsiisaa biratti ni agarsiisa. Ammoo sababa isaa achirratti irra walii galuu dadhaban barsiisaa wajjin irra walii galan jechuudha. Barnoota lamaan kanaan eegallee jira. Damee barattoota qormaata biyyoolessa kutaa 12ffaa kanaaf ta'aniif akka guutuu biyyaatti warra miidiyaa kanaan isin daawwataniif ergaa barattootaa fi maatii barattootaatiif yoo qabaattan asumaan nu dhaama.
ergaa guddoo qabna. Ergaan guddoo nuti qabnu barataan kutaa 12 carraan inni qabu tokkicha kana qofa. Carraa kana immoo yeroo hanga abdii kanatti kukkutee itti lafa'ee qabxii gaarii akka fidee yuunivarsiitii seenu akka maqaa Oromiyaatis maqaa godina Harargee Bahaatis maqaa aanaa maqaa mana barumsaa keenya maqaa barsiisaa maqaa maatii maqaa isaa ol guddisuu qaba jechuudha barataan keenya. Kanaaf barataan yeroo barsiisaan yaamee dhufee barnoota tiitoraalii kana hordofee waan isaa galuu didees dhufee gaafatee cimee if gahoomsee beekumsa qabatee yuunivarsiitii dhaqee qabxii gaarii fiduu qaba jechuudha barataan. Kanaaf barataan keenya ajaja barsiisaan isaanii jahuu fi hoggansi manneen barnootaa kan nuuf qabatanii yeroo hanga kana keessatti qabxii gaarii fiduudhaaf tattaafachuu qabanii kan jedhu qaba. Maatii barattootaatiif ergaa yoo qabaatan maatiin barattootaatiis yeroo namni kun murteessaa waan ta'eef barattoota isaanii hordofanii yoo hojiilee duraan kan heddummeessan taate irraa xiqqeessanii haala mijeessanii fi akka isaan tiitoraalii kanaas sa'aatii boodaa fi sa'aatii duraas dhufanii baratan sanbataa dilbataas akka baratan kana haala mijeessanii fi dhiibbaa mana keessaa hojiitti heddummeessan san akka irraa nu xiqqeessanii kabajaan isaan gaafata. Galatoomaa yaada bal'aa bilchina qabu kana yeroo teessan qaalii aarsaa gootanii nu laachuu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin guddifnee isin galateeffannaa. Galatoomaa ulfaadhaa. Isinillee sochii nuti itti jirru dhimma barnootaa kana dhuftanii nu gaafachuu keessaniif baay'ee galatoomaadha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo turtiin mana barnoota sadarkaa lammaffaa magaalaa Baroodaatti barattootaa fi barsiisota akkasumas dura bu'aa mana barnootaatii wajjiniin taasifne kan gammatti daawwattan kana tureeti. Qopheessee dhiyeessuudhaan hanka isinii waliin ture Muhammad Ahmadi. Torban yoo Rabbi jee qophii wal fakkaataa biraatiin hanga walitti deebinutti har'aaf gama kiyyaan nagayaatti. Lammiin barnoota qarame biyya ijaara barnoota cimaa.